kabajamtoota daawwattoota qophii kennaa kan hordofaa jirtan qophii ayyaana waggaati. Dhaabbanni miidiyaa fi piroomooshinii Abdiluuccee ETV wajjin ta'uudhaan guyyaa ayyaanaa kan isiniif qopheessaa jirudha jechuudha. Amma kan keessatti argamnu giddugala aartii guddaa Oromiyaa Aartii Inistituutii keessa kan nuti jirru. Duratti ayyaana akkamitti akka kabajnu marii goonee sagantaa qopheessaa turre jechuudha. Amma immootu bifa kamiin istiidiyoo keessatti muuziqaan akka inni itti hojjetamuu fi muuziqaa tokko tokko isin affeeraa ta'een kan waliin turu jechuudha. Ogeessa lafaa dhufaa mucaa tokko nuuf biraa qaba. Garuma isaatti isin deebisaa turtii gaarii isiniin jenna. Amma kan argamnu istiidiyoo tokko keessatti Oromiyaa Aartii Inistituutii keessatti istiidiyoo meeshaa muuziqaa itti qindaa'u keessatti kan nuti argamnu. Mee garasumatti isin deebisaa baga ayyaana waggaatiin si gahe. Baga walumaan nu gahe. Mee asitti istiidiyoo keessatti si argee maqaa keetii fi maal akka hojjettu uummataaf daawwattootaaf nuuf ibsine. Okay. Yoomiyyuu Saamsoon jedhama. Qindeessaa muuziqaa fi barsiisaa muuziqaati. As keessatti muuziqaa leenjisaa, vookaalii fi miuzik tiyoorii ni barsiisa. Achumaan illee hojiiwwan adda addaa istiidiyoodhaan ni qindeessaa jechuudha. Tiyoorii haala meeshaa muuziqaatti qindaa'u akkamitti akka sagalee vookaalii hojjechuu danda'an? Amma jechuudha yeroo baay'ee vookaalistiin tokko kan hojjetu muuxannoodhaan akkanumaan hojjeta. Barumsaan yoo deeggarame ammoo caalaatti bareeduu danda'a. Saniif jeneraal miuzik tiyoorii isaa fi vookaalii akkamitti hojjechuu akka danda'u kan kana fakkaatan ni barsiisna. Oromiyaa Aartii Inistituutii akkasumas illee istiidiyoo keessatti illee piraaktiisiidhaan qindeessuu irratti vookaalii akkamitti istiidiyoo akka waraabbamu, isteejii irratti akkam performa akka gochuu qabani, isteejii illee ni qabna. Isteejii ji'aadhaan kan dhiyaatu waaree aartii kan jedhamu Oromiyaa Aartii Inistituutii kan qopheessu isteejii guddaadha. Inni taphadha. Ijoolleen barattoota Oromiyaa Aartii Inistituutii ammoo achi irratti perform godhu. Barattootaan hojjetama waan baay'een isaa waaree aartii irratti jechuudha. Mee akkamiin gara aartii kanatti gara qindeessummaa meeshaa muuziqaa kanatti akkamiin dhuftee yookaan immoo eessatti leenjitee akkamitti barattee sadarkaa kanarra gahuu dandeesse? Leenjisuudhaaf namni tokko barachuu qabu miti. Dhugaadha. Akkamitti itti makamuu dandeesse? Jalqaba fedhiidha. Muuziqaa keessatti yeroo galtu fedhiin barbaachisaadha. Fedhii ammoo muuziqaawwan adda addaa dhagahaa fedhii na keessatti uumame. Sana ammoo barachuuf barbaade namoota ana bira jiran illee namoota muuziqaa keessatti anaan dura kan jiran gaafachuudhaan jalqabee jechuudha. Barachuudha. Jalqabee garuu namoota baay'een ana dura kan jiran na barsiisuudhaaf baay'ee fedhiin na agarsiisne jechuudha. Saniif amma yeroo bareeda keessa jirra. Gara tiitooriyaaliitti deemee jechuudha. Tiitooriyaalii Miki Jaanoo yoo beekte qindeessaa muuziqaadha. Isa akkamitti barachuu danda'a jedhee feesbuukii irratti gaafadhee jechuudha. Paakeejii guutuu qindeessuu miti amma gara meeshaatti dhufuufi qindeessuun amma dhufe garuu dura kiiboordii taphachuu jalqabe. Achiin dura kiiboordii akkamitti barachuu danda'a jedhee barreessee feesbuukii irratti jechuudha. Paakeejii guutuu na erge kan ji'a tokko kan waggaa tokko kan gahu paakeejii miuzik tiyoorii illee keessa kan jiru barnoota jechuudha. Isan jalqabee kiiboordiin baradhee jechuudha. Of kiyya laalaa tiyoorii guutuudha. International tiyoriidha. Tiyoorii illee qaba, practice illee qaba. Full package. San baradhee jalqabee achiin booda ammoo mana barumsoota muuziqaa keessatti bees gitaarii baradhee gitaarii illee baradhe. Gitaarii illee taphadha, bees gitaarii illee taphadha. Maatiin kee illee akka muuziqaa keessa jirutti kan hin beeku. Isaan maalirratti si gargaaran? Maatiin kiyya lamaanuu muuziqaa keessa jiru. Haati kiyya Alfiyaa jedhamti. Baandii Urjii Adaamaa keessa waggoota baay'eedhaan shubbisaadhaan hin hojjette achitti jechuudha.
anillee deemaa achitti garuu jalqaba irratti gargaaru irratti akka ati gamana dhuftu si kakaasaniiru moo fedhii keetiin calliftee muuziqaa kana jalqabde moo isaan akka maal taatu barbaadaniiru sana? Jalqaba irratti akka maatiin biyya keenya jiru baay'een akka barbaadutti jechuudha. Namni tokko baratee bakka ni beekama wanna jiru jechuudha. Waan barbaaddi ture jalqaba. Garuu fedhii kiyya baay'ee akka ta'e waan argiteef amma homa gochuun amma garuu baay'ee na gargaaraa jirti. Abbaan kiyya wajjin hin guddanne garuu Saamsoon Biraanuu jedhama. Muuziqaa baay'ee meeshaa muuziqaa kiiboordistiidha. Muuziqaawwan baay'eellee qindeessee jira. Muuziqaawwan afaan Oromoo kan duraanii baay'een isaanii isatu qindeessee baandii Odaa Nabii keessatti ammoo kiiboordiidhaan taphataa ture. Akkas fakkaata. Isa wajjin baay'ee hojiidha wal arginu garuu haadha kiyya wajjin amma ammoo baay'ee na gargaaraa jirti. Mee ayyaana waggaatiif kan ta'ullee haa ta'u waan as keessa qindeessaa jirtu keessa daawwattoota nu affeertee walitti deemna. Guyaan keerran taa'in harri kan gammachuuf guyyaa kana addaati ho'isaan taphadhaa hundumtuu kan keeti. Harri kan gammachuuf guyyaa kana addaati ho'isaan taphadhaa hundumtuu kan keeti. Bara darbu faana hin darbin godaante duubattis hin deemini haalota sodaate hamma jirtuun ta'ini carraaqee gadda ofirra dhiisi gammad yaadaraake bara darbu faana hin darbin. Daawwattoota keenya sirba ammaatti akka bashannantan abdii qabna jechuudha. Asitti qindaa'eeti kan inni bahee kan hojjetame jechuudha. Yoomiyyuudha kan inni qindeesse. Mee sirba kana ofii keetii hojjette sagaleen kan eenyuti yeedaloon walaloon akkam bahaa jira moo? Amma sirba dhageenye kan hojjetame istiidiyoo kana keessatti anatu qindeessee sagaleellee anatu galee fiicharingiidhaan meeloodii jalqabaa kan galee Geetaawun jedhama. Walaloo kan barreesse Oromiyaa Aart Instituut keessa garee tiyaatira keessa raappiin godha. Muuziqaa kan qindeesse ana jidduu osoo hin taane raappii hiphaappii irratti baay'ee xiyyeeffadhe hiphaapiidhaan hojjedha. Amma weelluu dhageettee kana irratti muuziqaa kan qindeesse ana miksingii fi maastariingii isaan hojjetamne kanaadha. Albama irreechaadhaaf bahuun jira. Albama anatu qindeesse albama guutuusaa albama EPdha. Albama EP guutuusaa anatu qindeesse sagaleellee anatu galee fiicharingiidhaan namoota baay'ee hirmaatee jira. Yeedaloo isaallee hunda isa anatu hojjete. Sirba tokko qofa irratti sirba ganna koo mata duree albamicha irratti qofa jireenya shifarraa weellisaa jireenyaa yeedaloo bareedaa naa kennee jira kan ganna koo irratti jechuudha. Sirba ammayyaati waan ta'eef hundaan itti hirmaatte jechuudha. Hundaatti hirmaadhee jira. Yeedaloo anatu barreesse walaloollee Oromiyaa Aart Instituut hojjettootaa fi barattoota Oromiyaa Aart Instituut keessa jiran walaloo sannaa barreessanii Hafteefaa Daraartuufaa amma kan barreessite Daraartuudha. Kana jechuudha. Kana malees saawundi tiraakiiwwan yeroo fiilmiin adda addaa hojjetamu qindeessiteen jira. Waan an beekuuf isa laalla kan biraa immoo gitaaras akka taphattu quban qaba. Gitaaras haa ta'u yookiin immoo saawundi tiraakii jettu sanirraa daawwattoota nu affeerta. Okay. Yeroo qindeessu yeroo jalqabu saawundi tiraakiidhaan jalqabee jechuudha. Fiilmiiwwan adda addaa hojjedhee jira. Amma erga qindeessuu jalqabee meeshaa muuziqaa irraa bahee waggaa tokko guutee jira. Amma bara haaraa irratti waggaa tokko guutee fiilmiiwwan 10 ol hojjedhee jira. Saawundi tiraakiidhaaf iskooriidhaan jechuudha. Iskoorii jechuun fiilmii keessa kan galu saawundiiwwan fiilmii keessa kan galu 10 ol hojjedhee jira. Achi keessa
baay'ee kan jaaladhu yeedaloo isaanatu hojjete. Oolan laalaa jedha. Aayidiyaan isaa fiilmii isaanillee asuma keessa hojjetame Oromiyaa Aartii Instituutii yeroo Oromiyaa Aartii Instituutii hojjetame. Aayidiyaan isaa kan koo ture. Ijoollee Oromiyaa Aartii Instituutiin hojjetame fiilmii kun isin affeera. Kan hundumaaf ga'u gadi namaan buusu namni ol ka'u dachee gadi ilaala baay'een argee hedduu kan guuteef yoo kolfoo kan dhabe yoo gaddu hoomanaaf hin goone waa'ee gunnaa marraa oolmaa dhoonee hundaa waan godheef maraa iyyadda imaloo lubbuu gomeen isii rabbirraa ta'uusaa. Egaa saawundi tiraakii fiilmii of duraaf bahu kan hojjetamedha. Isa daawwannee walitti deebineerra jechuudha. Ammallee turtiin keenya kan yoomiyyuu hojii taasisaa jiru akkuma itti fufetti jira. Mee sirboota eenyu dinqisiifattaa? Eenyutu fakkeenya siif ta'e? Weellisaadhaan haa jalqabu. Weellisaadhaan baay'ee kan dinqifadhu Ali Birraadha. Baay'een jaaladha. Ali Birraan baay'een jaaladha. Ali Birraan hangafasidha. Fakkeenya artistoota hundaa waan ta'eef. Baay'ee. Gama meeshaa muuziqaatiin Eliyaas Malkaa baay'een jaaladha. Baay'een dinqifadha. Akka amma lubbuudhaan hin jiru natti fakkaata tureera. Kanaaf biyyoon itti haa salphattu qindeessaa meeshaa muuziqaa beekamaa guddaadha. Sirboota hedduu kan inni hojjetaa ture waan hin beekuuf. Anaaf ammoo rool moodeelii kiyyaadha. Fakkeenya kiyyaadha. Personaalitiin illee muuziqaadhaan illee baay'een jaaladha. Eliyaas respect. Galatoomi. Mee sirba Alii Birraa keessa gitaaras akka taphattu nan beeka. Sirba Alii Birraa keessa kan daawwattoota nu affeertuu jiraate. Daawwannee deebina jechuudha.
si galateeffannaa ayyaana waggaatiif namoonni bagattiin siin ga'e jettu yoo jiraate carraa siif kennina turtii si wajjin jiru asuma irratti golabuudhaaf deemne jechuudha. Jalqaba irratti maatii Oromiyaa Art Institute guutuu baga ayyaana waggaatiin siin ga'e jechuun barbaada. Achumaan ammoo qophii kana kan daawwachaa kan jirtan daawwattoota qophii kana hundumtuu keessaniyyuu baga ayyaana waggaatiin siin gahe. Maatii kiyya Alfeyaa haadha kiyya Alfeyaa baga ayyaana waggaatiin siin gahe jechuun barbaada. Akkuma promooshinii Abdii Lucee galateeffachuun barbaada. Ayyaana gaarii isiniif illee. Hayyee kabajamtoota daawwattoota qophii kennaa sagantaan keenya tuuta yookaan garee muuziqaa fi vookaalii keessaa artistii yoomiyyuu faana taasisaa ture kanumaan goolamne jechuudha. Qophiin keenya Oromiyaa Art Institute keessatti hojjetamaa tures walumaa galatti raawwateera jechuudha. Waggaa itti aanu nagaan walitti nu haa deebisu turtii gaarii.